لما موضوع وري أمريكا جنوب يقول ده تجرو كون إنه كلا فجرو وين بربادة كقوبات يا كفريا غلابة بربادة ماله أوروبا إجتهم بربادة دولار باسه Ay sa marida, mari barbada. rakkoon bakka kana jira amma rakkoon amma osoo tuni biyya baqaa kana keessa akka taane baana deegizee guddaa hin hojjette kan zim jettullee taate jechuun jettu osoma akka ishuu jettu taate sun immoo doolaara kiyya gannaqee jaartaa namaa fida abbaa ilmaanii jetti achi jirtu. Doolaara maalii baasti? Ansitti mosli wallahi dubara meeqatu Mansuur nama gaarii nama rabbiin sodaatu. Nama imaan qabu nama sagadu nama na sagachiisu nama imaam naa ta'u wal na barsiisii kanaan jedhu meeqatu jira garuu responsibility sana fudhachuun sodaadha maaliif amma jarri maaliif wanni akkas hin jiraniif haftaamii akka keetii xabbasuu barbaadaniiti jarri ATM barbaadan maaliif wal fakkaatu wal barbaadan dubarri Ameerikaa jiraattu sooressan barbaadu maal godhaaf soores achi kokkulii dhalattee ati sin hojjettaa sin hojjetti waliin jiraattu maal fayyadan tikeeta moo tikeeta waan isin barbaaduu fi hiyyeessa yoo ta'e karaa takka mata na dhukkubiyaanii karaa takka ilkaan too dhukkubiyaanii karaa takka birri kiraa manaa jedhanii karaa takka silkinna jalaa cabiyaanii gaafa dhalaa bira deemu silkinni birri ganama galgala gaafa ትንሽ ዋው ወይ ካርጋ ብሮታ ሞ ጃላሉ ሙጋና ከና ብሪ ነን ጋፈቱ ብሪ ነን ጃላኔ ዋንጀሩ ሰሙን ሲሴፍ ጎል ኔ ጋፈዱ ወረ ብያ አሜሪካ ጅረን አባ መናስ አቲ መናስ ቅጤ ወጀቱ ቅጤ ሂርመቱ ቅጤ ሼርጎን ቅጤ ሞርጌጃ ከፈሉ ቅጤ መኪና ኦፉ ማሌ አቲ ሶረሳ አቲ የሳ ወንት ወልንጀሩ እንጅሩ አሜሪካ ከሰቱ እንድዩ ቅጤ ሞልንጅራታ አባ መናሲን ወጀታ አቲ መናሲን ወጀቲ waliin guddatu ati namuma taate namummaa qabaatee biyyu basana bichaa rabbiin si agalchu malee wanti hojii wanti birrii waa yaadaamu qabu bar. Eeshi anama dubartiin takka Ameerikaa dhageessise ta dhageessise wajjin guddadhammoo haadha seenaa wajjin guddadhare akkas ta'e. Ay isa mari'achuu barbaadara haati seenaa. Ka jireenya kiyya kanatu wal dhayaa ta'e akkasitti argitee marakkoo. Ittiin himtu sittin himaa ittiin himina dara. Haati seenaa an akkan siin jedhaa jiru walumaa galtee haadha warraa lammatan qabaa jettee amansiistee Ameerikaa dhatta. Amma waggaa 20 meeqan biyyaa ba'ee jettaam. Ameerikaa dhattee waggaa 3 booda paaspoorta fudhatta. Kee kanaa wajjin walii galtee waliigtuu jechuu. Achi Ameerikaatti. Achi haadha seenaa immoo fudhattaa jechuudha haadha manaan godhadhe jettee. Lammanu wajjin jiraata jechuudha. Ishee kanaafis abbaa manaati sanaafis abbaa manaati. Rakkoo maalii qaba? Ana ta'ee keetara immoo deebee wajjin galuun zinaan ta'uu akkasii rabbi walitti hin bu'u. Annoo paaspoortii hinnanii kee jette malee koo ni kaan buustu. Ni keedi ni yaaduu hin bu'a barooma kana yaadu ni hiikama. Inti ni goonaan faallaa goonaan hin jiru gaaslee kiyya. Kara faallaatti hin jiru. Haati seenaa irbaata siin kennis warra gudii keessa. Adi zena gudi ke tanor pada sing kenit nubi bad ya rabbi ne intale biya ko ti che wan intane sir si makaraj ramiti ma wan sir jette garu wan tawdan tawda bar hadisa motti gafattaka ini ku passport ti dafin dufe wali galle dufne haadha ilmoo kootiin qaba haadha ilmoo kootii fidachuun barbaada akkaataa kamiin shari'aan na qarqaarti maal shari'aan flexibilii dabara akka namni qaxxee dhugan seeyin wanta akka shari'aa flexibiliin hin jiru shari'aan very easy dha diinal islaam baay'ee salphaa wallahi dhugaan sin jedha namni ituu halaal godhachuun akka salphina isaa baree zinaan godhu bara garuu akka nikaa godhachuu salphaan hin jiru zinaa hojjechuu marra mana nikaa godhatanii waliin jiraachuu wanti fakkaatan jiru garuu namni keenya waan hunda complicated gatii godhuu fi ati kanatti yaadi itti mariyadhu eessaa argamaa isa jedhu immoo anaafatti mariyadhu. Isiin tali fiddeetu yoo barbaadde biyya irraa fiddeetti darbuu dandeettii bar rakkoo. Waan negatiivii maa yaannaan hin ta'u kamaa dhiira meeqatu deemee biyya Ameerikaatti wajjin jiraataa jira barra asli kiyya. Waa tokkummaa bakka waan mataa gadi si qabachiisus gadi qabattee dabarsita maaliif haadha seenaa jirti ka waggaa 3 gahuu qabda maal ati smaartii ta'e malee maal taate namicha nana. Ammoo gona baadiyyu martaa'e
dubartii Ameerikaa hin beektu tamasii guddaa kana baadiyyaa keessatti hiite sanii bar. Tokko bitu hundiyyuu amma isheen kan kootii sunis jokkana walii taasa'e kun hunduu hin jiru. Walii gallee haasa'uu gatii dadhabneedhaaf kun dhalate malee dhugaa haasa'uuf jennaan silaa amma wana rakkin hin jiru. Anachi taa'uudhaaf hin danne ala sanas deemee dhuma ba'aa minaamini waan akka kanaa waraqaa biyya sanaa yoon qabaadhee minaamin waliin mari'annee bakka gaariidhaa haa ta'uu maal akkanaaf malee an Ameerikaa taa'uu hin fedhu tas qacaramee hojjechuu hin danda'u. Alhamdulillah. I can make money easily. I know how to make money, brother. Okay. Kanaafuu maali reemma? Furmaanni kiyya maal? Furmaanni kee haadha seenaa na amansiisatti. Achi booda sitti himaan isteepisaa. Amanteerti qaraasisaadha barra. Isa kana laayivii irratti haasa'an miti. Seeraan teessistee galgala gaafa ciistu ijoollee mucaa kee achi biraan ciistee ciibsistee haadha seenaatiin kanatu jira akkam gootaa jettaan. Lakki asli kiyyaa hin ta'u siin jennaan inni ifta baqaanis ittiin galu. Sammuu namaa dhukkubsuun barbaadu. Itti gala citteen haa yaa'u. Hin ta'u. Akkana seen akkasinitti gadditu hin barbaadu ka. Manguddummaan bara kanaa tiktaak irra ta'e jaartii yoo wallotti asirratti wali tiktaak nu araarsaa itti muddi. La. Hin ta'u maal taate akkanaan jedhu. Hin ta'u mari'adhuuti. Achi booda anis bilbila keetiin naa dawwaltee haasofsiisee ittiin itti amanti taanaan nama kanatti amanu immoo siifan kennaan iyyaaddee. Ameerikaa moo Kanaadaa? Ameerikaa barbaaddu, Kanaadaa barbaaddu, Awustiraaliyaa barbaaddu. Wallahi dubara meeqa nama. Awustiraaliyaa san barbaada. Awustiraaliyaa dalaguun barbaadu yoo jette mootummaan manatti jiraashina namaa buusee mallaqa namaa kenna namaa kafala hin damu. Anamma intalan beeku tokko wallahi ijoollee afur qabdi. Hojii waan jedhamtu san hojjedhate doolaara kuma meeqa naa kaffalu naan jette jiyaan. Awustiraaliyaa akkasii ilmaanuma qofa baay'intee dhalchuudha. Bakka kanuma hojii hojjechuu qofa keessarraa barbaadama. Hojii maan hin barbaadu jennaan gooftaa koo ishii na jalaan duun jedhee mootummaan mana si qallaba yana Awustiraaliyaatti. Isa faa jira na bira siifan kennaan maal si dhibe siinati ati haadha seena qofa. Isa Ameerikaa kana bar nyaata dalayda. Ameerikaatti bar nyaata dalayda nyaata. Ameerikaatti no. Bilbilaan haa ta'uun hin jiru amma gileeti. Andur taragga gaafa ijoollummaa chiikota warruma gurguddaa kana wajjana jenna jireenyaaf jedhee dur gaafa ijoollummaa tokko kiraa manaa kana baay'ee wanni haalli hammaataa ture jireenyi gaafa duraa dhufnu warruma gurguddaa hiriyaa haadhatiyyaa ta'u kan wajji haasayaa wait asli I'm not free minaamin jedhaafa sa'aatii buna dhundhufaa xiqqoo natti haasoftee sa'aatiin deeqaa 15 haasofnaan dalagaan kiyyeette. Gana sa'aatii gilee nu bira sa'aatii wal faallaa yeroo isaan bira halkan nu bira guyyaa halkan ta'a bulee ta'a dawaa isii rabsoo irratti deeffadhe akkasii hojjaa ta'a guyyaa mana oole. Akkasii tun ta'e ati laa sammuu kee hiriyaa kiyyaatii maaloo jedhuuf keessaa baasii eejiis nambar jedhii amanii haasaan walii galuu dandeesse abbaa manummaa wal kabajuu dandeesse haadha manummaan ishee atis kabajdee isheenis kabajdee waliin jiraattu taanaanii. What I mean as Likia. My brother. Don't waste your time. Be smart. Ande misinja danjutula. Ara sena jal ka bahiyam sisi. Ingilizinya tumbar akasi bar. Yafare nachis maucha ayat amaka jechu Ingilizinya be smart tundumbi kabdi. Isitti fayyadamu qabanamu. Adara obboleetti koo jira dhabsiis. Egaa dorgomaa kun dubbii keeti gara citteen haa baabu biyyuma kana keessa haa baafadhu dabar. La. Achumattis immoo biyyuma jirtutti immoo how to make money isa jedhu kireet godhachuu dandeessa. Biyyuma jirtu kanarratti akkamiin biizinasa hojjedha akkamiin nama ta'a isa jedhu cheekuchuu dandeessa dhugaa. Ayi dhiisime biyya kana osoo maallaqaayyuu qabaattee eeyyama ittiin make money godhuu qabdu waraqaa rifuujii ofirraa cufuu qabdu. Mana anjii deebistee seeraan qaama viizaa biyya kanaa dhaattee akkasitti jechuu dandeetta malee rifuujii. Mana Finfinnee an jiraadhu A11 dha kan kiyya kansaa A12 dha.